Masgiida Oromummaas ta'ee warri waliin qabnu aqiida akka nurraa dhaabatu diigamuun masgiida jennee isin kadhannee erga diddanii nagaa tolas lolas ni beekna walitti gad baanakaa rasaasa tokko miti bombiyyuu nutti roobsaa amantaa keenya irratti hin ayyamnu qoosaa osoo teenyee ilaalluu diigamuun moo masjidni kan kana caaluun hafne hin jiru kaasalphinni masjida keenya diiguun hudduu gola suuqxanii nagaan jiraattu ree mana rabbii tuqxanii qaroo rabbiif banamte illabsannu uubatti du'a sodaadhaaf jennee hin deebinu duubatti mana rabbiitii diigamuun ilaalaaree dhaabbadhe goota ta'ee waamama malee galmee bilaal yaabbadhe erga tola diddanii argaamee nun garre eenyuun akka taane baraa kaanuun barre jedhan jarri quwwaa rabbirra kajeelu dhaqee himeef namtichi duraan dhufe laalu hin danda'amu jedhee jara kanaan loluun masgiida Oromummaas ta'ee warri waliin qabnu aqiida akka nurraa dhaabatu diigamuun masgiida jennee isin kadhannee erga diddanii nagaa tolas lolas ni beekna walitti gad baanakaa rasaasa tokko miti bombiyyuu nutti roobsaa amantaa keenya irratti hin ayyamnu qoosaa osoo teenyee ilaalluu diigamuun moo masjidni kan kana caaluun hafne hin jiru kaasalphinni masjida keenya diiguun hudduu gola suuqxanii nagaan jiraattu ree mana rabbii tuqxanii qaroo rabbiif banamte illabsannu uubatti du'a sodaadhaaf jennee hin deebinu duubatti mana rabbiitii diigamuun ilaalaaree dhaabbadhe goota ta'ee waamama malee galmee bilaal yaabbadhe erga tola diddanii argaamee nun garre eenyuun akka taane baraa kaanuun barre jedhan jarri quwwaa rabbirra kajeelu dhaqee himeef namtichi duraan dhufe laalu hin danda'amu jedhee jara kanaan loluun